Gamsiisaa gamtaa baga nagaan mana keetti dhufte. Nuti si malee hojiin qabnu jechuudha. Maal egaa anis uummata keessaa nama tokko miti. Calisi. Ati uummata. Mee yeroo meeqa afaatiif dhufte mana kana? Jalqaba kooti jechuu dandeessu. Reefumaan yeroo 13ffaa kooti. Maal gochuudhaaf uummata isaanii? Ani uummata hin saamne. Respect hin saamne ani uummata hin saamne. Kanan godhe namoonni qarshii muraasa qabanii harka qalleeyyiin qarshii isaanii walitti fideetan harkaa funaaneera qarshii walitti fideetan mana ijaaramee fi manni akka ijaaramuuf godhe wantoota tokko kan isaan barbaadan akka hojjetamuuf yaadaan akka dhaabbataatti. Isa kanan godhe maaliif uummata rakkataa kana gargaarteettu yoo ta'e immoo ittiin gaafatama. Eeyyama baasteetta? Hojjechaaf moo? Lakki. Injiinara dubbisteetta? Ijaarsa manichaaf miti? Lakki. Dizaayinii manichaa baasteetta? Dizaayinii manichaa hin qophoofne. Lafoo fudhatteetta? Isa irratti ijaaramu moo? Lakki. Kanaaf buufata xiyyaaraa irraa si qabnee dhufne gaa? An buufata xiyyaaraa kanan deeme asii deemee akkamittiin bifa salphaa ta'een hojiin kun akka hojjetamu lafa akkamittiin bifa salphaan akka fudhadhu ijaarsi kun bifa salphaan akkamitti akka inni dhumu biyyoota tokko wajjin muuxannoo wal jijjiiruufan deemuuf ture. Biyya maali? Biyya eessa? Awurooppaa keessa biyya tokko Awurooppaa keessa biyya Booziniyaa Herzegoviniyaa biyyeedha. Awurooppaa deemtee beektaa? Awurooppaa kana dura moo kana booda? Kanaaf kannatti uummata saamtee baduuf ture. Inspektoraan uummata hin saamne man. Uummata harkaan qarshii walitti sassaabe malee hin saamne. Kana qofa mootuu hin taane kana duras nama yakka hojjetee beekus miti. Hojii gaggaarii uummata kanaaf hojjedhe ilaalamee biyyuma kana keessa immoo ani danda'eedhuma qaala'insa jireenyaa biyya naa danda'e uummatichuma iyyuu danda'e biyyuma kana keessa akkasitti jiraachuun koo ilaalchuma keessa akka naaf galuun barbaada. Wanti ati amma har'aatti hojjette ilaalcha keessa gallaan inni amma dubbattes ilaalcha keessa gallaan umurii waggaa 20 siisa. Si galee? Isa qofaa mootuu hin taane ani nama haadha manaa qabu miti. Ijoollees hin qabu. Namni itti gaafatamummaan wayiin irra hin jiru waan ta'eef inni kun ilaalcha keessa yoo naa galeera. Inni kun immoo waggaa 25 siisa. Tole inspektor dhaabbata gargaarsaa kan biraa uummata kana gargaaru hundeessuuf immoo yaada qaba. Inni kun ilaalcha keessa naaf gala. Inni kun immoo hanna biraa dabalatee umurii guutuu siisa. Si galee? Amma maal naa wayya inspektor maal naa wayya naaf? Uummata ammaa kana saamteetta miti? Egaa isintu jedhedha saamuu isa jedhu tole uummatarraa qarshii walitti qabeera ittiin gargaaruu fedheen itti fayyadamaas hin jiran isaanis qarshii xiqqoo waan taateef walitti fideen ittiin gargaaruu ture uummaticha gargaaruu immoo saamuudhaa yoo jettani tole amaneera. Qarshichis immoo deebi'eera qarshichi baay'ee isaa deebi'eera. Warroota hafan immoo hojjedhee beenas hojjedhee nan deebisaaf eessan naqasuma hin jiru wal bira na argitu eessan naqa hojjedheen deebisa isaa hafee garuu baay'een isaa immoo deebi'eera akkuma isin beektu. Amanuun kee gahaa? Yoo hin danda'amu ammoo ta'e mirgi wabiiziyoonaa eegamate gaafachuu hin barbaadu. Mana murtii gaafata. Gamta. Anoo gamtaatti hin kenne miti sitti hin kenne naa qabi jedheeraan gaafa sun. Hin qabe. Dadhabbii koo qarshii koo qofa naa qabe miti seenis nuu qabe. Maali instructor maal? Mee cal jedhe
akka jallina kee akka ammeenya kee immoo nan dhufa nan dhufaan jedhee man garumaa inni warra hidhaman immoo gaafadhaa hidha waaqumatu rabbuma takka sedha waan ta'eef inni dhufe kan hin jedhu nama hidhamee jiru soon fakkaattu waan sa'attamii Maaliin istiraaksa maqaa nama balleessan bakkeedha waan meeqa jedhanii ofuma maqaa bichaal jedhame inaas uftaa as keessa dhaabattees tokkicha moomee kottee kee kana jala iddoo dadhabaa kana daakanii lammaffaa hakkati walii gadi fiiddee nama rakkifne tuu godhani maaliin godheen istiraaktar maaliin balleesse ani maaliin balleesse maaliin istiraaktar ofumaatii maqaa inanneeti attuu miteeti ani moo ana malee ana hanna maaliin istiraaktar ani saba kanaafin ila yeroo mee dhimma dhuunfaa kootiif olii gadi fiigee hojjedhu bu'ee yeroon ba'u hidhuu miti guyyaa tokko poolisiin harka qabee nagaa na gaafatee beekaanan hin beeku har'aa'oo saba kanaafin hojjedha saba kanaan rakkina keessaa baasa sabi koo amma yoomiitti yooma sabi koo amma yoomiitti rakkate biddeen rakkinaa nyaata bakkee keessa hiyyummaadhaan amma yoomitti harka namaa laala jedhe haa jiraatu jireenya isaan fooyyessa jedhe roon olii gaffiigu saba koorraa saban jaalladhurraa qabanii na hidha hin hojjedhu. Ammati nun hojii hojjechuu laallee birri nurraa walitti qabdeetu walitti qabdee walitti guurratteetu saba kanarraa siidhani fudhattee immoo dirree xiyyaaraa seentee eenyuun qaba sabiyyuun eenyuun qabame eenyuun qabe eenyu dubbataaf waa'ee rakkina isaatii eenyutu guyyaa tokko sabi attuun qabu attuun iddoon ishee asuma silmasa walii gadi dhooftuun akka keetii kanumaan durayyuu maaliif akka rabbi caljedhee si ilaalan beekun iddoo siif ta'u si fide walitti qabdee sadarkaa tuute eessaa qabamte nageenya sitti fakkaate eessaa qabamte isa airport an badaan jira instructor badaan jiraan dhimmuma kana dhimma projektii kana irratti qorannoo geggeessaa mareen geggeessaa jedhee akkas dhimma kana irratti namoota hojjetanii namoota Dubaayif Swiidinii wajjin mari'adhee deebi'a akkas akka biyyaattin waliigaltee namoota addunyaa wajjiniin waliigaltee geggeessa jedhee san deebi'a utuu atee badaa jiru qabame wadhanii maqaa na balleessanii maali maqaa si toshani malee utuu hatee uummatarraa qarshii walitti qabee deemaa jiru qabameedhaniitu maqaa si toshe harkasii rukutaniitu harkisii rukutamee maaloo mucaa kana haba'u achi keessaa namaan daamee gamtaa as keessaa utuuti hin baatu ta'e gaariidha iyyuu waan sitti mana dhaggeeffadhu an wanti baay'ee garaana nyaate wanti sammuu kootti na dhaga'ame hamma miilli na dhubbutti dhaabadhee si barsiise hamman du'utti dafqa cobsee xuruurfadhee dhaabbadhee si barsiise achees deebitee gaafa na hattu nama ta'e of jijjiiri uummata jijjiiri biyya jijjiiri dheesi barsiisee ogummaa barumsa isinii kennine cabnee beelofnee agabuu bulle ati achees baatee deebitee anaan inniti na hattu inniti deebitee ana irratti shiraxattu natti dhaga'ameera. Hattuun jedhinaan instructor hattuun jedhinaan. Hattu hattuudha hojiin hanna hin jiru hattuun hattu asii immoo waa bartee baataa laata mee waaqayyo carraa kana naa kennee hedhiiti mee bara sirraa mataa jallina kee irra deddeebii taa ilaali irkoo maalin godhe abaluun maalin godhe maalitti of gaafadhu instructorii maalin godhe jedhe of gaafadhuuti sirra dhuutii ba'e yoon baata ta'e si baasuu saayyuun beeku siichiyyuu moorriti kanaan dura waan garaagaraa irratti hojjechaa oolte turte dhufanii waan tokko jechuu danda'u as keessaa ammoo gadi ba'eeti siyaasaa fidhamne hawaasaa fidhamne uummata kanaa fidhamne jedhiiti immoo miidiyaa ho'isi. Eenyuuf firee kana hidhameeru instructor eenyuuf jedhu hatte kanaaf gaarummaan kanumaan bu'aansaa kanumaan namaaf gaarii ta'uun kanuma gaariidhaan akka keen ta'u inni naa qabeeraniire dadhabbii koo erga naa qabee booddee siinis nuu qabee warra hidhaman immoo gaafachuun gaariidhaaf hin dhufeeti jabaadhu gadi ba'e immoo miidiyaa kana ho'isi. Siyaasaaf hin hidhamne inturani what a generation karooras turuu qabdu moo hin deemtu deemeera not hirkoo dhuguma yes baga nagaan dhufte baga nagaan needda suufiin gaddaasii ta'e
Suufiin gaddaa isinii ta'e. Dhimma dhuunfaa keenyaatu mana kanatti fiduu baannee gaariidha. Inni alumatti alu. Akkamitti walii galteen keessan walii galtaniitu uummata burjaajessitu kaa. Hanna irratti bobbaatan. Wanta burjaajessan jiran na bira dhaabbadhu jedhee biran dhaabbadhe nama bira dhaabbachuu immoo garaa mukootu nan danda'u. Meeqa irraa fudhatte? Eenyurra? Qarshii meeqa hirmaattan? Waan tokkoyyuu hin hirmaanne. Gamtaan isa qarshii walitti qabate inni utuu biyyaa badaa jiru qabame maalaan meessaaniif maadhale. Waan tokko naan laannanuu waraqata tokko irratti naa mallatteesse mana san ijaarsisu keessaati abbaa kutaa lamaan sii kennaa. Kutaan lamii maal naa godhe inistiraaktaraa otuun fuudhee ijoollee godhadhe ammoo kutaan lamii ijoollee si'an hanga atu bakka taphatan qabu ijoollee mana keessa olii gadi naannoftee taphatti yooti. Kutaan lamaan sii Caalisi! Dhimma qorannaa irra jira. Promoshiniin hojjenneeti? Hojjedheera. Meeqa irraa argatte? Maalan irraa argadhe Dura inistiraaktaraa fi inspektara addaan baasi. Tole inistiraaktar. Inspektar! Inspektar! Inspektar. Irra deebi. Inspektar. Sagalee kee ol kaasi. Inspektar. Maalan amma kana si waan ani balleessin qabanoo. Qarshiin walitti qabe warra inni itti gurgure galmeessee itti gurgure waamee inspektariifis deebiseera. Inistiraakteriifis deebiseera. Qarshii isaanii kanuma hunduma namaa deebiseera. Waan ani balleessin qabu. Amma qarshii deebistee seera jala miliquuf. Miliquuf miti seeruma Callisi! deebisuuf. Natti hin deebisi. Maali inistiraaktar? Inspektar! Inspektar yoona to'annaa seeraa jala na oolchate asumatti na hidhaati nan boqodhaan. Hin boqotta? Lama taatanii immoo akka biraa hojjechuufi? Yoona niisisu ta'eefi na gadhiisaati bakkeetta bilisummaadhaan jiraadha inistiraaktar. Inspektar! Inspektar! Seera jala miliquun hin danda'amu. Maali keessa baatan immoo kana caala na hidhaa hin ta'u na gadhiisaa hin ta'u qabdanee oli samiitti na darbattuure maali inistiraaktar? Inistiraaktar! Maali mirga uummataan eegdaniisin hin gallaa hin ta'u hin baana hin ta'u maal goonu galaanatti nu naqaaka maal akkadhaan yoo xinnaatee itti guuttadhaatiisin qola kitaabaa nama barreesseedha uummatiin kabajamuun hidhamuu fi mirga qabu seera jala na oolchaa yoon jedhe hin ta'u seera jalaa na baasaa yoon jedhe hin ta'u maal jala li ture maal jala jiraadhu jedhe inispa dhiifama natti achi natti hin deebisina ani uffata kanatti haasaan jiru inspektar nama dhuunfaatti na haasaa jiran seeraa wajjin walitti bu'uun barbaadu kabaja qaba kun maali kabaja nama dhawwachuun mana dukkanaatti nama gashuun maali bakkeetti waliin qorama dhugumaa baalchaa saafoo hirkoo dhiifama xiqqoo darbaan dubbadhe fakkaata amma dabaree isiniifan kenna anatu qorataa fakkaate waltajjiin kan keessanii. Mana murtiitti dubbatta. barbaade? Gamtaan barbaade. Gamtaa kam? Gamtaa bariisoo. Maal taataafati? Ani jaalallee riyaasaadha. Hiriyaa makoo jechuudha. Kanaafuu akkasitti uffattee dhuftaadha mana sirreessaa? Ifa bakka hin deemuun qabaafi. Uffata fidattee dhufuun sirra jiraata waan akkasiirratti. Kanaafuu waan fiddee dhuftee ilaaluu sirra jiraataa laali. Sanaan ilaala. Maal nyaatichi? Uffatoota. Uffatoon kun baay'ee deddeebi'aara mana sirreessaa kanatti sirrachuu qaba. Sirreessan. Irra deebii ilaali. Ilaaliira. Ajajaa sitti mee irra deebii ilaali. Tole.
Gamta! Oo! Kootu! Barbaadan ta'a! Malee ati immoo baay'ee nama gaariidha. Heerumteetta? Kaadhimaa qabu. Kaadhimaa qabdaa? Haa ta'u. Dhiifama gaagamtaa ku viizii ta'een dhufee si ilaalluu dadhabe. Sheema kana si fidee dhufe. Sirrakkise miti. Rakkoon qabooma. Ulfaadha fayyaa ta'e. Suma jara keessan irraa fedha. Akkasuma masii. Bishaanis fudhatanii dhugaa warri keessan. Homaa miti akkasuma isaan. Homaayyuun jettu garuu lakki jabaatteetta. Maal koo jira? Lakki dhugaa maan jettu maal gamta maan jettu dhugaa. Homaa miti. Natti barama waan itti baramne hin jiru. Akkasii sodaaddeeyyuu miti lakki jabaatteetta. Dhuftee mana gaa cilma koo waan dhuftee fakkeessite adiiffatte. Bakka hin deemuun qaba sii ba'e. Dhiifama akkas dhufuu koo. Homaa miti angaruu kanan jedhu amma namni maal jedha bakkeedha. Amma ani isatu yuura na dhiphisa maaluma jedhuma bakkee keessa. Hatee magalee dhuga. Hatee galee moo naan jedhani addan? Kan biraa maal gootee galte gamta? Gamtaan hin hatee dhu. Maqa balleessiidhaa gamta. Maal kana ol maaltu jirare? Oduu hojjetaniiru bara. Oduun darbaa ture TV irratti. Maal jedhanii immoo? Akka tattee galte ka eerpoortiitti qabamte akkati dhufte. Eerpoortiitti qabame jedhanii? Eeka. Tiyya. Amma ati iyyuu beekta. Ani mee an biyya kana keessa nan ta'a amman yeroo baay'ee. Nan ta'a. Guyyaa muraasa malee na argitanii beektu biyya kana keessatti. Eerpoortiyaan ji'atti si'a 7-8 deddeebi'an. Waan kan biraayyuu dhiise kan biraa dhiisati. An eerpoortii utuun hin seenin torban tokko yoon ture bilbilanii maal taate rakkoossi mudate yoo nagaadhaati naan jedhu warra eerpoortii mana kooti mana koo. Eerpoortii kutaa ciisicha koo keessaa akka waan qabanii na hidhaniitti akka atumti nama yeroo isaan akkas jedhan. Simbeekaaf malee nama nun ture. Magaroo maneera dhugaasa. Haa ta'u. Akkasuma namni gaarii maqaa isaatu hin tolu. Waan si ajaa'ibu garuu gamta. Waaqayyoon guddaan galateeffadhe dhugaa. Waaqayyootti guddaan gammada. Ahaa addana jedhamuu koo addana keessatti akkas ta'u kootu si gammachiise. Lakki gamta. Maaloo dhare? Irkoon si biraa dhibuusa. Maaliin godha silaa? Homaa miti. Turkoon si bira jiraate maaliin godha? Homaa miti naman qabu jettee akkas taata. Hirkoo itti na yaadachiista waan tokko naa himi hirkootti. Hirkootti kana naa himi. Dhiis hin dhufinii rakkoon qabu deemiti anaan maqaa koo na balleessi anaafati waliin beennu hiriyyaas miti waan tokko oolmaas si biraan qabu ani mana hidhaa galuu koo kana akka nama du'eetti na ilaaliiti. Na irraanfadhu bakkee keessa jireenya mataa kee jiraadhu jedhi hadhiisu. Akkasumatti dhugaa biizii ta'eeti ganama kana wajjin dhufuuf turre garuu biizii ta'e. Isaatu hirkootu biizii ta'e waa'ee kootiif eenyu dura hirkootu dhufan si'a rakkinan qabu garuu hin beekamu carraan immoo akkamitti iddoo wal geeddaruun dhufuu danda'a. Guyyaan borii maal akka inni baatee deemuun beekamu haa ta'u. Maaloo dhiifama. Anoos hin komanne edin hin komanne an rakkoon qabu. Hin komatti hin dhufa biizii ta'eeti dhugaa. Waan fedhes haa ta'u hirkoon hiriyyaa kooti. Adaraa hirkoo. Adaraan sitti kenna. Duwwaa waan tokko hin beeku isa cal jedhee akkas taasoo miti. Hiriyyaa kooti nama biraatti immoo namanu adara. Ammuman mana kana keessaa bahutti adaraan sitti kenna. Dhiphattee naannoo jiraatu. Maaliif waa balleessuun isaan oolu addana keessatti adabii kan biraan natti dabalamana. Adara. Yaaddee. Naa kunuunsi. Tole. Jabaadhu gaa. Tole galatoome. Dhufeensi ilaali. Galatoome maamiti. Tole dhufeensi dubbisa. Asirra deebitaa yeroo deebitu. Jedhee mayyaada sirraan deebi'a. Egaa irbaata immoo waan tokko qabadhu kan jetteen darbin ka. Tole yoo naamicha ta'e nayyaal. Jabaadhu gaa. Tole. Tole gamtaa. Gamta. Oh, akkam fooyyee qabda? Maanni sitti tole osoo sii ta'e manichi. Maal badaa rakkina zootee ani itti beeka durumaayyuu rakkinatti beeka garuu dhimmuma sabaati kan na dhiphisu immoo mana kanatti. Akkamirra jiru laaba warri bakkee sabii maalirra jira yeroo inni dhiphadhu immoo xinnoo dhiphinni mana furdistii sabaa sirphisaniis. Na furdisti dhiphinni mana furdisti kiiloo qofa adda bala yeroo inni dhiphadhu. Maal sallee kan mootummaa nyaattaas teessee nyaata namni sitti guuraa maal qabu? Ani garuu kanan jedhu haalli bakkee jiru maal fakkaata maal jedhama sabi. Amma baay'ee wanti na dhiphisuusi mana hidhaa yeroo dhadhu akka itti namni yaadu beektamini qaalii baay'ee jalaa fixeera saba kana jalaa manni hidhaa beekta. Nama baay'ee dhabaniiru. Nama akka ijaatti ilaalanii amma isaan immoo sabi maaliirra akka inni jiru faana yaaddessana maaluma jedha garuu namni. Nagaa qabna dhagaa sabi maal jedhu. Hin boqonni erga gamtaan hidhame. Haara galfii boqonnaa nagaa. Maaltu taateetu waan bira? Isinoo maal gochaa jirtu? Amma sirriidha iddoon kun nama laana ati amma beetta.
hammam akkan nama hubeetta. Dhimma laafette yaadda addoon kun waa dubbachaa jirtanii waan jechaa waan hojjechaa jirtan qabdu miidiyaa. Amma gaafa sana tun laayivii hojjedhe beeksisa keetuun deemsisaa jiru naa bilbilanii gamtaatti hidhamee naan jiran. Akkasennaan gammachuu biiroo isaa isa dhugaa isa sirrii amraa caabaa amraa daa amraa afaan hin hafe iddoo isaa isa sirrii galee jedhan uummata si gaafatanii instraaktarii fa'a baay'ee gammadanii wal agarree haasaa turre iyyuuti waa'ee kee. Maaf waliin hubannu jechuun maaf waliin hubannu atamma maal akka yaadan barbaadde ati gaanii dhamtee maallaqa uummataa hattee hattuun maal haa ta'utteeti hin dhabnidha kan biraa maal haa ta'u tokkoffaa jecha kanan fayyadamne lammaffaa immoo amma dhuguma mi'aan in ofii koo fedhee of fayyaduu fedhee kana hunduma waan godhe itti fakkaata ati akka nama miidiyaa beekta dhugaa bakkee keessa dhugaa saba kana keessa jiru beektaa dhuguma fayyadamuu fedhee waan kana godhe itti fakkaata ati. Nama amansiisuu irratti maal itti beekta amma asittis na amansiisuu yaaddaa mana hidhaa keessa teessas na bohomsuufi amma waan fedhee fan kan hin dhufe waan tokko haalumas keessa jiru si gaafachiisu dabalatee immoo ogummaadhaanis immoo si bira dhaabachuun qabamtire natti immoo inni isin gannu namni immoo namummaa isaatiif barbaanna si galee akkama haallas keessa jiru qabiinsa amma maal fakkaata waan tokko qeensa keessa qabame nagaadhani nimi miilis nagaadha maaliifi jechuun kaleessa yeroo qorannoo waan akka piinsaa kana aayilaandii waan tokko waan fayyadaman jiru ammaaf hin jiru gaa rabbii na galatu ammaaf hin jiru isa borii immoo isatu beeka borii immoo waan dhufu hin beeknu malee har'aaf nagaadha. Harreetu kanaaf furdatte mee kan biraa homaa rakkinni tokko isra gaante. Homaa rakkinni hin jiru anaan kan na dhiphisu laa atamma akka nama miidiyaa tokkotti waan adaraa sitti kennadhu jechuudha waan barbaadanaan jechuu dandeessati naan hattuu jechuu dandeessaa waan bakkeedhaa dhageesse amantee jechuu dandeessa garuu dhugaa tokko laa wanti na yaaddessu addanatti jechuudha sababii kootiif miidhama dabalataa arguun barbaadu saba kana maan yoom miidhame irra filadha maalo angaruu iddoo mata fi qabdu na kofalchiisa maal fedheefuu jabaadhu asitti illee naftu dhuguma baata garuu tu haftee musii godhu bakkeedha wanti si eeggataa jiru rakkinni inni as keessaa bakkeen caalu beektee ati diina baay'ee koratte beektee ummati bakkeedha si eegaa jira yoom ba'a jabaadhu nama baatan mootii naftu kan jedhe. Ati deemaan jira amma dhaqeen dubbisaa jiran hin eekaminii. Ka kunoo ga'eera amma dubbisee man baa'e. Ata. Tiyya. Gamta. Baga waaqayyo si hiike ka. Ati maqaa konnee. Maalan godhe? Nama hundumaa duraa mana hidhaatti dhufee kana dubbisu si in se'ee hin dhufne ati maqaa konnee. Akka keetii miti. Sabi koo daangaa amma daangaatti dhufee hiriiree na dubbisee gaddee boo'ee gatii kaffaleetu nan ba'e. Ati garuu guyyaa tokko illee dhuftee nan ilaalle miti. Anaaf hiriyyummaan keenya akkas miti. In barbaadu. Kunoo dhufaan ture man amma dhufaan ture dhimma biraafan immoo xiqqoo koo madhee horii ati nama harkaa funaanteen deebisaa ture manii namaafan. Maqaa konnee sababa argatte gaa sababa maqaa konneen ati anaafat akkas miti hiriyyummaan keenya akkas miti sin beeku nan beektu awwaalcha koronnaa batini awwaalcha keerrannaa bat. Dhiifama naa godhiisa immoo. Akkasii maqaa konneen nan. Dhiifama naa godhi. Sin beekuun sin jedheen sin beeku walitti immoo dhufna waan ani ittiin si barbaachisutu immoo jira. Gaafa sana immoo sin beeku. Maali sin beekuu miti ati dhiisi kanarratti kaatee akka amma kana haasoftaati gamta dhiisi nyaatan sii fidee dhufaa ture. Meerra nyaata. Nyaadheen dhufaa jira jechuudha. Biyyoo isa kana gadi nyaadhu. Maali dhiifama naa godhin jedhee gamta. Hirko waan tokko sitti immoo inistiraaktarii warri qarshii qobbadee jedhan iyyuu dhufanii na dubbisan achitti. Ani isa badin deebisaa ture hin jedhee man. Waan tokko sitti immoo ani hin beekamu iddoo wal jijjiiruu dandeenya iddoo kana ati dhufuu dandeessaa bor gaafa sana immoo sin beeku maqaa konneen maqaa kennau isa dhuma awwaalcha koorran dhaabatini awwaalcha keerran dhaabadhu. Dhiisi gamta. Sin beeku. Gamta dhiisi. Reefuu manaa mala sirreessaatii baatee waa'ee lafa awwaalcha haasoof taate. Amma yoo amalli keessa jiranne reeffa wayii. What a generation. Nama biraan dhaqee dubbisee deebi'a malee hin deebi'an immoo.